sagaleen dhagama jirtu ijoollee Oromoo jirtu ijoollee Wallo gootota Wallo jirtu sagaleen kiyeen dhagama har'a dhimma Walloo tan qabadhee too dhufee saa tokko caalan turu asirra Gadaa Bilisummaa welcome sinjireen jira jirtu sagaleen kiyeen dhagama lakkoofsa tokko na barreessame waan Walloo fi Galana artist Galana Gaarumsaati irratti ajjecha yaallamee jira kan jedhu sanillee waan sanillee ragaa guutuudhaan waliin ragaa nagaa argadhe waliin qabatama argadhe waliinan isinitti muuf deema hin dhagama okay galatoom thank you Ahmad Oromoo galatoom Ratta Fayyisa welcome galatooma egaa muuziqaa kana booda walitti deebina Okay galatooma dha eenyo obsa ambo anjettu kun baya zala ati bawo qabda blocking si goda dafi dubbadhu mana daaboo deemte sitti fakkaate dafi natti kenna anjettu an qarshii keetiin bitatti miidiyaa irra jirta okay dafi dubbadhu ani namumti keenya kun yoomuma qaroomtu dubbadhu jedha laala malee obsee ambo anjedhamtu dubbadhu abbaa gadaa qarooma meeyuma keessattuu miidiyaa irratti waan amtuu hojjette Oromoon tuni miidiyaa irratti an akka Oromoo waan amtuu hojjetu hin jiru TikTokii mana keessan godhattanii jaarsa keessan dhiistanii sireera ceestanii too dhiira hin beekne dhiira nama ta'e seexana ta'e hin beekne jaarsa keessan dhiistanii too sireera ceestanii haasofsiistu mana irriibaa keessan agarsiistu Oromoon akkas taate qullaa keessa shubbistu isinitti agarsiisu hojii keessan waan hojjetan isinitti agarsiisu keessattuu shamarran TikTok irratti daangaa dabartanii jirtu jechaadha daangaa dabartan dhiirris akkasuma dhiirri siree cirra ciisee dubartii hin beekne footoo isaa agarsiisatu haasa waanaaf dhiiraa miti kun gadheedha jechaadha gadhee garaa fincaanite jechaadha dhiirri bee iccitii mana isaa eeguu qaba jaartii isaa dhiise too sireerra ciise too dubartii takka hin beekneyyuu eenyu akka taate nama musa exana taate TikTokii kana hojjetu qullaa keessa shubbisaa jirtu miti TikTok irratti isinitti agarsiisu ganaan gudii keessan takkan gadi guura warra TikTokii Oromoo jettan wannumti Oromoon TikTok irratti hojjetu tokko bareedan tokko hin jiru wannumti isin hojjettan nan kabajaa namni tun nama guddoodha harama ishee agarsiisa akkanatti kana laa hojiin keessan kana agartanii kana kuni xiqqoo waan salphaadha iyyuu kuni xiqqoo waan salphaadha waan salphaadha kana caalu meeqatu jira jechuun keessattuu shamarran Oromoo tana harkan irra qaba yeroo baay'ee gurbaan tokko hin jira gurbaan isaan arrabsu tokko shamarran Oromoo arrabsu kana maqaa isaa dha'uun barbaanne inni edaa gubateete ani yeroo hunda keessan wallolla isaan dhiisiin jedhaan maaliif shamarran tutta dhiisi TikTokii seenaame akkamitti shamarreeni waa'ee bilginnaa asofte siree gubbaarra ciisteto TikTokii nama hin beekne nam beektu mee shamarreen takka akkamitti
dhiira kana seesisteetoo TikTok irra seesisteetoo liivii galtee siree ishiitirra ciiste inni siree irra ciisaa ishiinis hunduu siree irra ciisanii haasa'u. Kanatti deebine faranjii mee Oromoo biyya alaa jirtan Oromoo biyya alaa jirtan kuni maal gootu beektu mee komentii warri faranjii walii godhan ilaalame biyyi biraa waan walii godhan ilaalame. Mee biyyi biraa akkamitti akka TikTokii fayyadaman ilaalame. Amma Oromoon TikTokii hojjanne jedhanii too TikTokii miti an hojjetame siruma waan TikTok miidiyaan maal akka ta'een beekanii jechaadha. Okay, sun homtuu rakkoon hin jiru. Akkamitti qullaa keessa shubbistu ijoollee shamarran Oromoo? Jaalmarroon maal jedhe? Shamarreen Oromoo durbi Oromoo handhuura ishii mul'istu jedhe. Bara kana bee namni lubbuudhaan ibiddaan gubatee jira. Bara kana bee osoo lubbuun keessa jiru harkaa fi luka walitti hidhaniit maaloo lubbuu kiyya baasa osoo jedhanu ibidda keessa godhan ibidda boba'u keessa. Kana agarreechaadha. Reeffa innaa guban agarreechaadha biyya keenya keessatti bara kana. Shamarreen Oromoo TikTok irratti innaa qullaa sirbitu argineechaadha. Kanatu nu muudateechaadha. Bannee jirraachaadha. Kana mootummaan amma waan kana dargaggeessa Oromootii fi shamarree Oromoo biyya keessatti firii godheetu gadi dhiisee jira. Warra kanaaf qopheessan isaan garuu hin beekan. Isaan maal godhu? Isaan qullaa isaanii uffata bareedaa uffata qaama isaanii bareeju. Shamarreen takka erga qaama ishii babbareedu kana miidiyaa gubbaarratti mul'istee ishiin tan jaarsa ishiitii miti fuulduratti illee namni ishii fuudhu hin jiru. Dhiirri tokko yoo gadi baheetoo kana godhe dhiiraa miti jechaadha kun warra kinoo wannoo sani bushtii jedhasanii jechaadha. TikTokii gubbaarratti laphee isaa mul'isuu fi yookaan qaama isaa bareedaa mul'isuu fi dhiirri hojjetu seetaa seeti jetti Amaaraan ni beektu waan nama akkasiiti. Dhiira sii miti dubartii sii miti jechaadha lachuuyyuu warra TikTokii hojjettaniifan isinitti maa jira jechaadha. Shamarran ammoo daangaa dabartanii jechaadha daangaa dabartan. Daangaa dabartan akkamitti qullaa sirbitu miidiyaa gubbaarratti mee shamarran Oromoo waan tokkoon isinitti hima. Waan miidiyaa irratti hojjettan kuni fakkeenyaaf ani viidiyoo kee seef gochuu hin danda'a namni biraa seef gochuu danda'a. San booda miidiyaa kee irratti gadhiisuu hin danda'a miidiyaa irraa hin dhabamu viidiyoon kee sun. Jireenyi kee ka fuulduraa maal ta'aadha hin heerumta borbee daa'ima godhatta viidiyoo sana arga daa'imti kee abbaa warraa ansi fuudhu suni viidiyoo sana arge bee siika. Namni nama gaarii waliin oole gaarii ta'a namni nama badaa waliin oole badaa ta'a jechaadha. Han Oromoo kana ammoo badaan kamii gaariin kamii walii wallaalle. Siruma kan TikTokii kan ani TikTokii banadheen ture itti fayyadamu baay'ee garuu sababuma shamarran Oromoo qullaa sirbituu fi sababuma dhiirri Oromoo sireerra ciisee shamarran Oromoo waan baalagee itti haasa'u jarana waan baalagee innaan isiniin jedhu bee caluma jedhee waan baalagee akkasan jedhu kanaa miti bee. Maaluma gooname asiini diinni nu waraanaa jira. Asiini ijoollumti keenya miidiyaa irratti baate tooyi dargaggeessa keenya qaama babbareedaa isaanii agarsiisanii too maal jedhanii kun Finfinnee keessatti mana shiishaa banate Adaamaa keessatti mana Kamaal Galchuu jettas suni namichi Kamaal Galchuu jettas suni mana shiishaa banatee too akkuma jiru nama Oromoo kana achitti qabee jira hidhee jira. Maammee pirezidaantan jettas sun mana caatii mootummaan heeyyamee fi kana godhii dargaggeessa keenya asitti qabi jedheeni dargaggeessa achitti qabee jira. Shiishaa tuutti dargaggeessi keenya ani wayyaanii kuffiste sunam hin jirtu jechaadha. Kana taane jaalmarroon kophaa lolaa jira woboon kophaa lolaa jiraabe jagni kophaa lolaa jiraabe gadheen garaa fincaanii caatii nyaatti TikTok irra jirti jechaadha gadheen garaa fincaanii. Warri TikTok irra jirtan Oromoon keessattuu namaa miti isin namummaa keessaa baatanii jirtu. Jaartii dullattiin achirratti
jechuun ani maatiin kiyya akkaataa itti na guddisee fi akkaataa aadaa Oromoo kanatti safeeffachaa guddadhee natti fakkaata malee waan achi keessatti raawwatu asirratti dubbachuu natti hin tolu. Jaartiin dullattiin achi keessaa maal gooti TikTokii keessaa yoo fayyadamte waan nama barsiisuuf fayyadamtu. Jaartiin dullattiin maal gooti? Jaartiin dullachi maal godha? Qeesiin Oromoo achi keessa jira. Sheekni Oromoo achi keessa waan gaarii osoo hojjetan immoo gaariidha. Mee kamumaan wal falmina namoonni tokko tokko dhuftanii keessan abbaa gadaa maaliif waan hundarratti dubbatta waan Oromootitu bee waan qabannuuf waan dhiisnu wallaallee bee daangaa dabartanii jechaadha. Daangaa darbuu qofa osoo hin taane wallaalummaan Oromoo kun deemee dhoqqee jaartiin jette takka jaartiin Taaddasee Birruu waliin qabsoofte takka jetteetu jira. Oromoon dhoqqeedha jette. Ani maaliif jaartiin tun akkas jetti yeroo saniin jedhee ture. Dhuguma Oromoon dhoqqeedha. Maali tan qullaa keessa shubbistaniif shamarran Oromoo mee siree keessanirra ciistanii too jaarsas hin qabaatin jireenya keessanii tan fuulduraa yaaddanii akkamitti waan bilginnaa haasoftu siree keessanirra ciistanii dhiiran beekne tokko waliin. Ana maalitti na beekta? Maal abbaa keessatti na beekta shamarran Oromoo? Eessatti na beekta? Maqaadhaan na beekuu dandeessa. Hawaan bilginnaa na waliin haasoftu siree kee gubbaarra ciistee paabliikii gubbaarratti keessan osoo natti bilbiltee haasofte okee anaaf si. Public media jechuun maal akka ta'e hin beektan jechaadha. Ijoolleen Oromoo hin beektu miidiyaan maal akka ta'e. Miidiyaa jechuun waanuma iccitii wayii namni lama keessa walitti haasawu akkas gootanii fudhattu jechaadha. Daangaa dabartanii jechaadha. Daangaa wannan amma dubbadhee kanaa oli hanjaarsa qabdu. Ani yeroo tokko maal jetti takka kaleessa maal jetti? Takka Lukaasii samiitti ol qabdii, takka Lukaasii achi qabdii, takka akkas jettee suuraa kaati, viidiyoo kaati, TikTok irratti kaa. Maal jettee maaf akkas taatee kaata suuraa maal ati maatiin qabdu jedhu. Ani jaarsan qabaa jaarsi kiyya nama gaariidha jette. Kun jaarsaa miti nama gaarii. Ani jaartiin tiyya waa akkas taatu yookaan na duraa maraatteen jira nan gorsa. Yoo diddeemmoo nani hiikaa jechaadha. Maaliif tun jaartii miti jechaadha. Dhugaa keessattuu shamarran Oromoo warri aadaadhaan guddatan baay'inni keessan biyya alaan jirtan ana dabalatee ijoollee baadiyyaati. Aadaadhaan guddanne jechaadha. Biyyatti meebii akkas godhii akkana godhii akkas godhii jedhanii maatiin dhiibbaa nurraan gahuu danda'u. Amma immoo biyya bilisummaa keessa jirra jennee daangaa darbuu hin qabnu. Yoo daangaa dabarre jireenya keenyaaf yaaduu qabna. Ani fakkeenyaaf yooni qaama qullaa kiyya of agarsiise miidiyaa kana gubbaarratti shamarreen takkanatti ni heerumtu bee. Takka na saalfattee itti na saalfattee jechaadha. Ani waan bilginnaa innaan dubbadhu miidiyaa gubbaarratti shamarreen na saalfatti natti ni heerumte jechaadha. Yoo natti heerumtellee maatiin ishii hishii jibbaa jechaadha. Sammuun kiyya nan hojjetu jechaadha. Daangaa dabartanii jechaadha. Dhugaa dubbachuuf daangaa dabartan. Akka taatan isinitti agarsiisuu ammallee viidiyoo tokko on diileetii godhe TikTokii kiyyarra godheen jira. Yoo nan diileetii gochuu baadhee ammallee isinitti agarsiisame. Kana duratti isinitti agarsiiseen jira egaa. Kana isinitti agarsiiseen jira duratti. Maal shamarreen harma mul'istu? Maal jechuudha mee shamarreen takka jaarsa ishiitti harmaan mul'isuu qabdu. Qaama kee kabaji shamarreen. Ati TikTokii gubbaarratti qaama kee bakka rabbi maybe warri amantii musliimaa qabdanis warri amantii kiristaanaa qabdanii rifeensa keessanuyyuu itti waa uffadhaa jedha. Kitaaba qulqulluu warri kiristaanatis akkas jedhaa miti oonan sobuu baadhe akkas jedhaa miti. Waan baay'eetu jira akkaataa seeratti eeggamu sanirraa dubbachuu hin barbaadu. Ani amantii musliimatis akkasuma jedha. Kanaaf mammaratu jechaadha fuulatti. Mee yoo nan viidiyoo tokko dileet gochuu baadhe mee amma tuni Oromoodha laalaa. Tuni Oromoodha dhugaa rabbii tuni Oromoodha.
dhugaa qabda giifti. Kana laala. Iwan uffata ishee anjalaatu hundatu mul'ata. Jechuun san jechuun maqaa dha'uun barbaanne malee uffata ishee anjalaatitu mul'ata. Amma mee akkaataa ishiin taatu kuni amma niitii namaaf hin taatii jedhee ta fudhadhaan. Daa'ima kiyya akkanatti guddisti. Ani meebi biyya faranjii keessatti illee yeroo dheeraadhaaf waan ani guddadhee fi akkaataa maatiin kiyya itti na guddisillee ta'uu danda'a. Garuu ani biyyi faranjiinuu biyyi warri guddate kuni nama akkana ta'uu fi nama qullaa isaa shubbisu maraataadha jedhaa jechaadha. Mee waa'ee mata duree barreesse waa'ee galaanaa waa'ee walloo ittan isinii deebi'a. Garuu wanti kuni dhugaa daangaa darbee jira. Anillee shamarreen ani fuudhu shamarree aadaa ishii beektu. Shamarree walloota fuudhamu ani biyya gootaa shamarree walloo malee fuudhu ani. Biyya gootaa biyya jagna biyya naman gabbarre biyya soba hin beekne ani yeroo baay'ee bakkan itti guddadhellee ta'uu danda'a maatiin keessa guddadhellee ta'uu danda'a gootan jaaladha nama gootan jaaladha amala kamuu haa qabaatu nama gootan jaaladha. Hello. Hala, assalamu alaikum. Nagaa akkami? Baga nagaan nu. Jirtu. Assalamu alaikum jette afaan Oromootiin maal jedhama assalamu alaikum jechuun? Assalamu alaikum jechuun afaan Oromootiin naan jedhime. Afaan Oromootiin salaamni afaan Oromooti. Maal tokko qaba salaama nama gaafate. No assalamu alaikum jechuun afaan Oromootiin maal jedha afaan Oromootiin naan jedhin. Maal tokko akka amantaa islaamaatti illee tokko miti assalamu alaikum jechuun afaan Arabaati. Obboleettii kiyya afaan Arabaati. Afaan Oromootiin naan jedhe. Afaan Oromoo oo kasin baasani haasaa akkasiin jaaladhu mormiin jaaladhu waan si gaafadhe afaan keetiin dubbadhu me. Afaan kiyya yeroo hundinuu afaan kiyya maal tokko qabatte. No afaan keetiin amma waan amma naan jette san naaf hin galle assalamu alaikum jechuun anuun beeku afaan Oromootiin naan jedhime. Rakkoon qabu yoo amantaa biraa taate bicha hin beeku yoo amantaa kee ta'e. No amantaa biraa mina dhiise. Ayyee maal jedhe. Baay'ee akkasii kana assalamu alaikum afaan Arabiffaatii afaan Oromootiin naan jedhiin jedheen. Afaan Oromootiin naan jedhe. Afaan Arabiffaa fayyadamina Oromoo of ta'e kanaaf ilaali akka gootota walloo sanitti of ta'a. Akka gootota walloo sanitti of ta'a. Dhuga baanta isin salaam alaikum sin jetta hashama harka fuune sin jechuu qabdi beektaa jira. Mee ati mee afaan Oromootiin maal jedhama? An hin beeku namni hin beekne. Akkam nagaa fayyaadha jechuudha. Jaalatoo kinoo kanan barbaada akkattan jaaladhu agartee amma. Amma nuti waa'ee amantaa kan isin jiru beektaa amantaan kabbaatii. Amantaa keessa. Kabbaatii nuti Oromummaa teenya qofa irraa addaleena. Eeyyen afaan amma assalamu alaikum waan jette an hin beeku beektaa amantaa biraatti qabaadhu jechi suni yeroo baay'ee na agartee jiraatte ijoolleen baay'ee ijoolleen. Laa wallahi hin barra takkaan siin hordofaa. An Facebook kana jedhanii seenalleedha Facebook dhumaa jiran deemaa garuu kana sirriitti ilaala. Amma ijoolleen yeroo baay'ee assalamu alaikum maaloo naan jedhani ani hiika san waan hin beekne fi maalidha jedheen gaafadhu baga nagaan dhuftaniin jedhaan. Maaliif hiika san hin beeku beektaa? Jalliseetumaan baga nagaan dhuftaniin jedhaan. Afaan laala. Assalamu alaikum jechuun afaan Arabiffaati miti. Afaan Arabiffaati. Assalamu alaikum jechuun afaan Arabiffaati. Garuu san kaamantaati beektaa? Assalamu alaikum jechuun akkam nagaa fayyaadhaa jirtu wayyaa. Afaan suni waan amantaa ta'e afaan keetiin rabbi sin dhoorgine. Yoo rabbi si dhoorge immoo afaan keetiin kitaaba maali kitaaba quraana irra hoo jiraate okay nan amana. Waan quraana irra hin jirre garuu afaan keetiin jechoota hin fayyadaminoo jedhe okay sani namanu jechaadha yoo jiraate nan amana yoo hin jiraanne immoo amanu jechaadha kana beeku. Laa dhugaadha sana amantaa keenya keessanii jira beektaa anamma fi amantaan ortofitti amantaa musliimaati. Ana amantaa musliimaatii fi kiristaanaa takkaa jeen beeku kan hin deeggara oromummaatiif namni kadhumu jiruuf oromummaadha malee amantaa fi miti beektaa. Naagalee jira garuu maalidha beektaa? Amantaa kiristaanaa keessatti maaltu jira beektaa?
gosa gosa an jedhu gosa kun taane zarii an jedhamu kunoo fakkeenyaaf Amaaraa Oromoodhaa maal kuni amantaa kiristaanaa keessa hin jira. Afaanis akka afaan adda addaa jiru kitaaba kiristaanaa keessa hin jira. Akkasuma immoo quraana keessa waan jiru hin beeku beektaa wanti akkasii sun hin jiramoo hin jiru hin beeku. Dhugaadha karaa saniitti nama amantaa beeku jira beektaa. Amma sheekni tokko hin jira dheengadda dhiyeessitan ture. Yeroo hunda sagantaan isaan darbu ani garuu amantaa biraa kan hordofu. Sheekni sun yoo dubbatu afaan Oromootiin dubbataa waan mammaaktaallee afaan Oromootiin jedheetoo nama hubachiisa. Yeroo hunda baay'een hordofaa jechaadha sheeka sana. Garuu afaan Oromoo keessa afaan Arabiffaa keessa mattee oo fidde ani hin beeku hin dhaggeeffadhu fedhiidhaa hin qabu jechaadha. Akkasii dubbii. Laa dhugaadha afaan Arabiffaa keessa salaam alaikum seen namni siin jessanitti ammoo nuti akka amantaa keenyaatti waalaikum salaam warahmatullahi wabarakaatu jenna. Garuu ani akka amantaa kaanitti ani hin beeku naannoo keenyatti akka kiristaanii hin jiru kan jiru garuu laakiin musliima qofaa hin beeknu nuti. Garuu ammoo eegaan biyyaa deemee bara amantaa jechuma kanaa beekuu barbaadetanii beekta afaan kiyyaan. Salaam alaikum rakkoo ta'ee jireenya. Nah, rakon kamu boleh itu ya afan salam tu sokar koran kamu. Ati kisah salam tu nama gafat. Akam naga apa ya jadi tu maga apa lu marah rakon kamu tu. Akam fedi itu boleh di rumah karas sila gerun ni wana mentah berode kamu ga. Kuman mentah jemnya orang cincin. Kamu film itu be. Afan kiam be pun kababe. Mentah kamu kabah dulu Oromo wana. Akas nyetu rega akas nyetu. Anak mentah. Semua satu satu wali gala. Afaan irratti walii gala kanaafuu beekuun narra jiran hin beeku amma salaam alaikum naan jette yeroo baay'ee ijoolleen akkas naan jedhu dhufaniitoo baga nagaan dhuftaniin jedhaan ani beektan beeku maal akka akkasuma jettee dhufanii haayati baruu barbaadetanii amma obboleettiin xiyyaara amma deebitee dhufte duratti nan baase maaliif ani waan amantaa irraa barbaadu beekta amantaan kee kanantaa waan taaneef maal jette ani sanirraa ani waa'ee amantaa irraa ta'uun barbaadu waan ta'eef amantaa namaatis akkasii akkana jechuu hin barbaadu waan ta'eef fatti baase baga nagaan dhufte mee amma kallattiidhaan mee xiqqooshi waa'ee tiiktookii kana tunneetoo gara wallootii fi gara galaanaa gaaromsaatitti dabarra tiiktookii ijoolleen Oromoo tiiktookii irratti waan hamtuu hojjechaa jirti. Kanirraa dubbadheetan jira. Maal jechuun akka amantiitittis akka aadaa Oromootittis akka namoomatittis achirraa maal jettume yaada kennime. Dhugaadha namni amma safuu cabsaa jiramtu safuudha qabna akkamitti dubartiin intalgalaa takka taatee amantaa feete qabaachuus qullaa deemuu seeraan lammuu kisee laalu tiktookii tana keessatti an tiktookiin hin fayyadamu. Niin qabaa hin fayyadamu garuu ni ilaala malee wallahi namni tiktookii kana keessa akka ajaa'ibaa keessa jira garuu kanumatti ilaalee dhiisee bira qotaan nama Oromoo deeggaru qofaan deeggaru malee nama qullaa deemu deeggaru. Galatooma obboleettiti kana dura hoogganaan woboo jaalmarrooni yeroo tokko Finfinnee kana keessatti ijoolleen qullaa handhuura isaanii mul'isaatoo footoo poost godhan ijoolleen Oromoo sanirratti hundaa'ee walgahii tokko irratti aadaa Oromoo keessatti shamarreen Oromoo handhuura ishii mul'istu jedhe. Kanammoo dhugaadha dubbata isaanii safuudha qabnaa jedhu. Akka amantiititti miti ilaala. Akka amantiititti okay kana caaluu danda'a. Akka safuu Oromootitti akka aadaa Oromootitti dubartiin takka daangaa darbuu hin qabdu. Haasa'aan illee daangaa darbuu hin qabdu. Uffataan illee daangaa darbuu hin qabdu. Amma waa'ee shamarree takkaatii miti an dubbachaa jiru. Gaafa daangaa dabarte amantii keetis hin kabajju, uummata keetis hin kabajju, eenyummaa keetis hin beektu jechaadha. Namaa miti jechaadha. Addunyaa kanarratti ati seexana taatetu duutaa jechaadha. Waan hunda goota jechaadha. Kanaaf amma ati gaafa aadaa kee kabajje aadaa kee safeeffatte amantiin soositti dhufe amantii sanis kabajjaa jechaadha. Namni aadaa isaa hin safeeffanne amantii isaatis hin kabaju jechaadha. In beeku kaa'u bikkoota akkaataatti guddatetu sani waan ta'eef jechaadha. Dhugaadha akka dubartii takkaattillee akka amantaa musliimaattillee akka amantaa ta'anittillee hogguun dhaggeeffadhu. Dubartiin takka
mataan si qullubtee qaamni si qullubtee deemu qaanyiidha mamnuudha qaanyiidha wallahi kajaban amma sani yeroo baay'ee shamarran TikTok kana yeroo tokko nas seena sababu kanaafan jibbe siree irra ciisanii hunduu siree irra ciisanii too waan baalagee haasa'uu amma shamarreen takka akkamitti jaalallee qabdi ta'a abbaa warraa qabdi ta'a akkamitti siree ishii mul'istu mana irriibaa ishii akkamitti mul'istu iccitii ishii akkamitti dabarsite bakkee kanatti manni ishii diigamee jira jechaadha yoo kana goote jechaadha dhiirri tokko soo kana godhe diigamee jira jechaadha amma namoonni kana godhani moodernii of ta'u nama kinoo qaroome of ta'u faranjiin hin gootu inumaatu akkuma ajaa'ibaa takka itti fakkaattuu namni wajjin saabu faranjiin hin gootu be faranjiin amma ummata qaroome miti hin jirtu keessattuu oromoo teenya kanaatu tiktok keessa guddee balaa buusu jirtu oromoon immaa jabbii kinoo haadharraa hidhan takka hin beekta haati xixiqqaa akkasitti ogusan aannan aadaa kooftee akkasii fiifiitu san gartee sanuma taatema akkas taate tiktookii ani waa'uma tiktookii kana dhiyeenya kanan bareeyyuu ani hin fayyadamu tiktookii normaali nama maraatee kinoo tiktookii jechuun nama maraatetoo mana yaalaa galee achirraa gadi bahe itti furee xiqqoo gadi bahe dhakaa daddarbata beekta namni akkasii sun fayyaadhas hin jettu maraatas hin jettu waan isaa waliin beektu jechaadha. Innaa tiiktookiin gada. Mee nama amma dhufe kanaaf. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Yooyyaa jedhee rabbolees kiyya gada kan nagateeti. Nagaa baga nagaan nuftetti huuf. Baga nagaan nu galchite yaada wayii siin qaba. Okay, tifu. Yaanni si qabu yaada obboleessa Oromootii fi hojii kee ka armaan dura kiiloo irra kaa'ee yaada si kennuun barbaada. Okay, tifu. Keessaayyuu gannoota sadiin darban keessatti nama si hordofaa turedha. Muuziqaalee tokko tokko yeroo hojjetaa turte argaan ture keessaayyuu bara 2021 natti fakkaata doggoruun baadhee akka walleetitti. 2000 asirratti hin doggorin 2015 irraa qabsoo qeerroo waliin muuziqaa calqabe. Nan beeka viidiyoo wayii argee 2021 moo 20 keessa bara isaa jaaladhu. Sittan himeen jira. Kaleessa sun immoo kaleessa 2015 irraa jechaadha. Normaali anani qabsoo Oromoo irratti hirmaachuu calqabe ana ganna 15 ta'ee maybe namoonni nan beekanii maccaa fi waldaa maccaaf tuulamaa keessatti guddannee na yeroo sanirraa tanani san booda gara biyya alaa dhufee too waltajjii baay'ee irratti artistoota Oromoo bebbeekamtoota kana waliin waltajjii baay'ee ummata Oromoo kana kakaasuu irratti hojjadhee tan jira. Maybe sanirraa viidiyoo waan nam postiin gooneef malee na arraamiti miidiyaan kun feesbuukiin kun erga akkanatti dhufee xiqqoo namoonni har'uma wannan waa calqabeetti fakkaata malee nuyi. Nan beekaa wayin si hubachiisuun barbaadan akka fakkeenyaatti akka dhuunfaa tokkootti gadaa hundee gaafachuu dandeessa maalummaa kiyya raadiyoo shimbira barii weebsaayitiin seentee. Gadaa hundee moo? No gaazexeessaa gadaa hundee Hoolaandi jira. Okay. Saayiba kiyya guddaadha akkasumas nan beeka Siraa sabaa qaama uummanni kun saayiba kiyya foddaa feesbuukaatiin mul'achuu abaannu malee akkuma ta'etti qeerroo ganamaa bara 2015 irraa jalqabnee gaafa maaster pilaanii biyyaa baan irraa jalqabnee waa hedduu hojjechaa turre akka Arsiitti akka Oromootti Oromoo United Great Oromiyaa caaltuun faati ragaa ba'uu danda'anii biyya Ameerikaa irraa akkasuma maaster Hasan Ayyamoo Abdul Qaadir leenjisaa maashal artii kun nu keessa ture Saaliyaa Saamii nu keessa turte artiist Guutaa Nashaa biyya Firaans irraa nu keessa ture ijoollee ciccimoo ture waggaa 3 waliin turre 2018 Oromoon bilisoomte inni gargar baane amma waa'ee sanii kaasuu barbaade osoo hin taane daba seenaa amman tana dalagamaa jiru jira dabni seenaa sun iddoon sun xiqqoo isin madaaltu hojii kee kaleessaa sanii waliin madaaltu mucaan dogoggoree Oromoo Arsiifiitis hiyyaanne Baaleefis hiyyaanne ajandaa addaa qabatee deemaa jira iddoo sanarratti mul'achuu keetiif kaleessa hedduun natti dhagahame keessaan si dubbise jedhee dadhabeen dhiise maaliifi Oromoon maccaa fi tuullamnis jira siikoo mandos jira
Harargee si ofirratti ittuu fi humbana qabdi. Yeroo ammaa kanatti nuti waa'ee sikkomandooti dubbanne haleellaa uummata Baaleerra geggeeffamaa jiru mucaa saniin hadhaa miti bubbulee jiran nuti wal beekna 2016 jalqabee mucaan sun ajandaan isaa waa'ee Baaleerratti xiyyeeffate. Baalee kutaa Oromiyaa keessaa hin jirtu yoo ati liivii isaa irra seente there is no justice and fairness. Free speech jiraachuu danda'u qaba. Ati abbaa miidiyaa taate nama gabbuusun liivii amma na seensifte keessaa na baasuun yaada waltajjii walabaa yoo wal hin barsiifne taate faayidaa tokko hin qabu. Hurrii cilaaloo wanti inni dalagaa jiru Arsiis hin fayyadu, Arsiis bakka hin bu'u. Nama akkasiisa wajjin mari'achuun kee gatii uummata Oromoo biraa qabdu, gatii ijoollee Oromoo biraa qabdu irratti dhiibbaa fida. Namni sun tarii hadhaa miti. Jamaal Qaasim gaafachuu dandeessa biyya Faransirraa mucaa cimaa ture akka Arsiitti ijoollee arbaa guutuutti gorsee dadhabe jechaadha. Nuti uummanni Baalee yoo dhugaa dubbanne dhugaa jirtu yoo walitti himne Koloneel Hussein Bulee nafxanyaa jalqaba irratti ajjeesee akka itti ajjeesan namni barsiise ijoollee leencota baddaa Baalee jechaadha. Itti aansuudhaan gaafa Haayile Sillaaseen Oromiyaa guutuu Koloneel Gateetiin Baaleen deeme Haji Adam Saaddoo isaa salaatuu didee naa salaatu jennaan siifin salaatu rabbiif salaatee goonni itti mul'ise dachiisan keessaa ba'ee san bira darbee xayyaara qilleensarraa warri dursee buuse hawaasa kana jaarraa abbaa gadaa faatii bira dhaqaniitiin qabsoo san deeggaraa turan jechaadha. Har'a sabni seenaa qabuu fi uummanni kaleessa qabsoo Oromoo keessatti bakka guddaa qabu hin jiru. Hoggaa jennu kana bakka san irratti hirmaachuu keetiif nan gaddaa ammootu nullee akka ijoollee Baaleetitti qabsoo godhamaa jiru kana gandaan dubbataan jirru fakkeenya furachuu dandeessa. Sa'iid Yuusuf fudhadhu guyyaa tokko waa'ee Baaleen dubbanne maaliifi tokkummaa Oromootu nu dursa yeroo ammaa kana tokkummaa Oromoo. Sa'iid Yuusuf kamin Jarmanii fudhadhu Jawaar Xiqqaa jedhaniini Sa'iid Yuusuf yoo fudhatte ijoollee gindhiiri guyyaa tokko waa'ee ganda tokkoon dubbatu. Mucaa liivi irratti haasa'u kana Saadi maqaan isaa. Sa'iid Yuusuf waliin guddanne Sa'iid Jaangilfa irratti Sa'iid Yuusuf abdii Xayyib Waaqoo fudhachuu dandeessaa waa'ee gandaan dubbatan waa'ee Oromoo generalization gatanii dubbatan har'a nun baasu Baaleen jirtu jechuun nun baasu Shawaan hin jirtu jechuun nun baasu Wallagga hin jirtu jechuun nun baasu wanti nu baasu gaafa Wallagga ani macca jedhee dubbate Baalellee ani Arsiidha jedhee dhaabbata godina wanni jedhamu kun hin nafa gaafa Harargeen ani ituudha ofiin jedhe Baales ani Arsiidha jedhee dhaabbata ammaa fi nuti kan beeynu akka seenaatti illee abboonni kennillee kan ittiin falmatan Arsii Baalee hin jirti Diida'an ni jira Harargeen ni jirti Wallagga ni jira Wallo ni jira kutaan 11 artiist nuu goobana ittiin wallise qabsoo Oromoo keessatti bakka guddaa qaba maqaa kana duulli irratti deemamaa jiru duula duubaan namni biraa doomineet gatuudhaaf kutaa irratti xiyyeeffate kanaaf mucaa san wajjin haasa'uun kee xiqqoo isin komachiiseera. Okay, jirta obboleessa kee. Si dhaggeeffachuu jira. Okay, obboleettiin tiyya jirtaati. Okay, obboleettiin tiyya baate jirta obboleessa kee. Akka gaarii si dhaggeeffachaa jira. Okay, namni tokkollee seenuu barbaada. Okay, utaa waayyuu obsisii bilbilaa sagaleedhaan dhufaa jira inni. Okay, amma laali maaltu jira beektaa obboleessa kee. Sirriidha galatoomi kabajaa naa qabdu. Sanirraa kaatee ta'an dubbatte galatoom sanirratti bakka guddaan sii qaba. Oromoon tuni wanni itti dadhabne gandummaa keessaa bahuu hin dandeenye jechaadha. Akkaataan ani itti guddadhee fakkeenya fi fudhadhu ani maatii kiyya keessattan guddadhee maatii gaarii keessattan guddadhee naamusa na barsiisan naamusa Oromoo na barsiisan Oromummaa na barsiisanii itti aansetoo waldaa Maccaaf Tuulamaa keessattan guddadhee waldaa Maccaaf Tuulamaa hin beektu hundi keessanuu natti fakkaata. Achi keessa politika Oromoo si barsiisu aadaa Oromoo si barsiisu waan hunda si barsiisu safuu Oromoo si barsiisu tokkummaan maal akka ta'e achi keessatti argitaa jechaadha. Namni kana keessa darbeetoo hin guddanne gandummaan sammuu xaxee amma rakkoo tan nutti fide tanii Dr. Abiyyis nutti taphachaa jiru kanaafi jechaadha. Wallagga namni Wallagga gandummaa qabaa, Jimma gandummaa qabaa, Shawaan gandummaa qabaa, Arsiin gandummaa qabaa, Harargeen gandummaa qabaa, Baalee gandummaa qabaa, hundi keenya gandummaa qabaa. Ana dabalatee jechaadha. Hundi gandummaa qabaa jechaadha.
kana keessa hanga baaneetoo ani Oromoodhaa jetteetoo lafa kamirraa jiraadhu Oromoodhaa ani jetteetoo of hin waamin of hin laalin sammuu kee hin amanin afaan inni miti an jechuu qabu sammuu kee ani Oromoodha hoon jedhini gandummaadhaan walarratti naachaadha. Rakkoo guddaan bakkee kana jiraachaadha. Amma urri Cilaaloo suni yaanni isaa gaarii ta'eetoo garuu jechoota nama arrabsu sanii hin fedhu ani galee san hin fedhu maaliif uummata arrabsuu sirrii miti waan ta'eef jechaadha. Sirrii miti dadhabaas haa ta'u hin ta'inis sirrii miti jechaadha. Yoo arrabsituu akkaataa itti arrabsituu beekuun namarra jira san hin beekne okay mucaan suni hammeenya fi miti diinummaadha fi miti gubate akkamitti lafa keenya diinni weeraraa kan jedhu irraa ka'eeti ani uummata arrabsuu eegalee jechaadha. Akkasitti hubachuu qabdu akka diinatitti hubachuu hin qabdan. Maal seete obboleessi kiyya hedduun galatoomi yaada kee positive awareness innaa kenniteerta. Mucaasan software isaa jijjiiruu dadhabne softwarein mind setupin isaa still now negative side irra jira. Windows 7 dhaan yaada hanga ammaatti Oromoon fagaatee jira. Windows 10 bira geenne jirra beekta. No hin geenye Windows 10 bira hin geenye rakkoon keenya. Dhugaa dubbachuudhaaf na dhageesse yoo taate akkasuma 10 bira geenye rakkoon amma dhabiinsi kun mul'atu jechaadha. Laal waan tokko siif hima obboleessa kiyya. Gada carraanaaf kenni nan fitadha. Anis dhageeffachaan ture waltajjii walabaatiin natti fakkaate istiidiyoon kee yoo akka abbaa isaa hirrummaa nutti garsiiste malee of durattis miidiyaa irratti invite si gatuuf deema Ramadaanaan boodatti inshaallah. Maal seete asirratti dhugaa dubbachuudhaaf mucaasan waa hedduu gorsine ijoolleen arbaa guuguun ni gorsan ijoolleen hedduun Jamaaliin faa yoo yaadatte bara 2016 qabsoo gataa ture akka ijoollee Arsiitti waa hedduu dalagamaa ture sagantaa adda addaa ture haalli ittiin nama gorsanii fi ittiin nama arrabsantu jira jechaadha. Dhugaa dubbachuuf gaafa 1968 sirni imperiaalaa sirni fiudaalizimii Oromoota Shawaa jiddu galeessa irraa buqqise Oromoonni Shawaa akkas jechuudhaan geeraranii xiiqii isaanii ibsachaa turan. Siibee biyyaa siibee yoo hadaan garbuu siite yoo jaldees ollaa siite jechuudhaan gara lafee dachee si komandoo sana keessaa kutaa baalee kanatti godaananii quubsama kutaa baalee kana keessatti jiraachaa jiran jechaadha. Har'allee ni beekna abbaa Magarsaa faa jennaani abbaa Daadhii faa jennaani abbaa Galaan faa jennaani dachee keenya irratti jechaadha. Baalee roobe walashee irratti kan qubatan ni beekna jechaadha. Ummata kabajaa namaaf qabu ummata Oromoof kabajaa qabu har'allee ammoo ilmaan isaanii biyya baqaa keessatti akkuma jetti kan Sa'iid Yuusuf yoo fudhatte guyyaa tokko waa'ee Baalee dubbatee hin beeku ijoolleen naannoo keenyaa hin komatan maaf waan naannoo keenyaan dubbanne yoo jennuun lakkii nun barbaachisu akka Oromootti positive awarenessiidhaan yaadu qabna naannootti yaaduu hin qabnu kan jedhu hedduun isaanii deebisan Ahmad Xahaa fudhachuu dandeessa mucaa diimaa Ahmad Culullee dhalata naannoo saniiti. Guyyaa tokko waa'ee qe'ee isaan dubban tokkummaa Oromoo dubbataar kiiloon hurriin ittiin deemaa jiru kun ijoollee si komandoo walitti buusu sanbira darbee ajandaa filoora ittiin guddifatuuf daba seenaa dachee Baalee irra dalagaa jechaadha. Akkasitti ilaaluu qabna. Nuufis yaadeetii miti Oromoofis yaadee miti akkanaan ilaaleetii fi akkanaan itti madaaletti jechaadha. Kiiloo filooraatiif jecha dabni seenaa dalagamaa jira. Ati ammoo bakka saniin hin maltu kasiin jedhu yaada sii kennuun barbaade. Tarii yaada kiyya yoomis understanding qabaatte ni fooyyeffattaa wal gorfannaa keessaan si dubbisaa namoota akkasii biratti si arguun barbaadu nama yeroo dheeraa waan gaarii dalagaa turtedha. Kiiloon kee kiiloo san keessatti hirmaachuun qabu ka jedhu yaada sirratti kennachuun barbaadeeti galatoom. Galatoom akkaataan hurrii itti hubadhutu jira akkaataa namni biraa itti hubatutu jira. Agartee hurriin rakkoon isaa maaliif fuulduroon waan garaatti yeroo tokko garaatti uma nama arrabsisaa beeku kophaatti faa nama waliin nama hamattaa beeku isa hunda fuudhee ta'utti maxxansa nama akkasiin jibbillaal nama dhokseetoo afaan damma godhee sitti haasa'u sin jaaladha maaltiin jedhu suni nama hamtuudha jireenya kee keessatti illee nama hamtuudha jaartiin teetu dhufteetoo ifaan ifatti yoo waan barbaadde siin jette ishii jaalattu ishiitu sirriidha jechaadha. Garuu kan ishii sin jaaladha yoo ati balleessites yoo ati mi'a cabsites sin jaaladhaa sin jettu si sobdi si qaluuf deemti jechaadha. Waan ilaali hurriin amma waan itti dhagahamu hunda fuuldura dubbata.
rakkoon isaa jechootatti fayyadamu. Jechoonni inni itti fayyadamu jechoota nama gargar baasu jechoota fokkisaadha waan inni itti fayyadamu. Amma ummata Baalee minamina hoo jedhu ana natti hin tolu ani calma hidheetanii dhaggeeffadha malee natti hin tolu. Ummata hoo jettu bee ummata Oromooti jechaadha. Akkas nasansanii waan akkasiisanirraa okay anillee keessan gorsee jira jechoota akkasiitti fayyadamin akkasiitti fayyadamin aga especially yoo kasii dhagootaati nama yaada kennachuuf seeni tokko ati Baalee sin jedha si gaafata. Eeyyen Baalee yoo jedhe kallattiin keessaa si baasa. Apartaayidummaan barsiisu jira moo Oromoof kuukamaa jira. Namni waltajjii walabaa yaada isaa ibsachuu danda'u qaba. Dhaloota qubeeti yoo jedhe kan ofitti amanu taate biyya dimokiraasii keessaa tarii tempereechara naannoo sanii baradheen jira. Concentration gateen jira naannoo sanii wal fakkaadha yoo Jarmanii jiraate biyya dimokiraasii keessa jira. Waan san addaabti gatuu danda'u qaba. Waan san ofirratti fudhate update gatuu danda'u qaba. Aadaa kaleessa lokeeshina biyyaa keessatti qabu san fuudhee biyya Awurooppaa keessatti har'allee update gatuu danda'u qabu. Nama wanti jijjiiru environmentis jijjiira. Ilaalcha altitude dhalli namaa waa sadii qabaachuu qaba. Skill, knowledge, attitude. Kanneen sadiinuun qabu natti fakkaata Awurooppaa keessallee jiraatee mucaan kun manguddoo Oromoo arrabsi kaleessa sheeka arrabsaa ture sheeticha Kanaadaa irraa Sultaan Ayyuub jechaan haati isaa qabsooftuu Shaabee Shabbuuti. Silaa har'aan tana nama kabajaan maluttu arrabsame kaleessa jechaan hin dubbanne Ramadaana waan taateef cal'ifne Shaabee Shabbuu jechaan qabsoo Oromoo keessatti kan akka Ilfinesh Qannoo fi Jeneraal Umar Suleeman wajjin qabsoo Oromoo geggeessaa turan. Weellistuudhaa miti? Eeyyen wallistuudha. Ilfinesh Qannoo wajjin nama sochii gataa turan. Anaa xiqqaa ta'eetoo eessumni kiyya natti maa ture Shaabee Sheekoo jedhamti. Shaabee Sheekoo akkas hidhamteetoo mootummaadhaaf sirbaa turte dura woboo hidhamteetoo hidhamtee jedheetoo eessumni kiyya yeroo anaa daa'ima ta'eetoo natti maa ture jechaadha. Laali amma maalidha beektaa? Warri Cilaalotis badooma Oromoo balleessuufii miti an dubbatu beektaa? Maa gabroomadha an dubbatu rakkoon isaa maalidha? Rakkoon isaa jechoota hin beeku beektaa mucaan kun. Jechoota boga nagaan dhufte yookaan immoo yaada maalii qabdeef dhufte tun namaan hin jiru zimmeettanii haasa'atiftu. Ayyeen of kolchi sorry. Okay, nama biraa seenee dhiifama. Okay, naa obsa obboleessa kiyya namni amma seente. Maaliif viidiyoodhaan seentana fuulli keessan hin mul'atu waan ta'eef asitti natti mul'isu maqaan keessan natti kutaa ciisisaa jira sanaa fi xiqqoo. Okay, rakkoon hin jiru sababa qabaannaan rakkoon hin jiru. Kanaafuu urriin jibbinsa Oromoo irraa hin qabu. Amma arrabsoon isaa sun maalidha? Yeroo tokko beektaa nama keenya kana ittimteetoo yoo si dhaga'uu baate yoo arrabsite meebii hin ka'aa jedheetullee ta'uu danda'a beektaa? Emotional ta'eetoo hin ka'aa jedheetullee ta'uu danda'a. Malee Oromoo balleessuuf Oromoo xiqqeessuuf miti natti fakkaata. Garuu kuni sirrii miti akka aadaa Oromootittis nama arrabsuu sheeka arrabsuun kan kuni nama uummata arrabsuun akka uummataatitti uummata arrabsuun sirrii miti sassana ani hin deeggaru. Mee isin lachuu naa obsaatoo namni tokko yaadan qaba jedhee keessan akka malee naa bilbilaa jira. Mee naa obsaa isin lachuu kan booda nama amma dubbate saniif kan kenna. Naa obsaa yeroo tokko. Bagada fayyaa keeti akkam naguma. Qilleensarra hirtaa itti fufi yaada kee. Galatoomi. Anamma waa'ee